Baay'ee waraan bilisummaa Oromoo Hasan Shanee jedhaniin qubitti qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo deddeebiin waan kan keessa harkin qabnu dabxa warra hojjetu seeraan ka gaafatamu jedhee gaafatee turee waan kan ammoo araarsuuf dhaabbileen idil addunyaa qaamoleen gargaraa uummati Oromoo watwaasullee dubbiin akkuma baddee jirti. Haalum kanaan torbaan lamaan yookaan torbaan tokkoon dur mootummaan Itoophiyaa waraan bilisummaa Oromoo yookaan Shanee akkasumas TPLF shororkeessa yookaan terrorist jedhee himatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo illee gamuu fi ittiin eegisuun ibsa gargaraatiin babaasuu jiruun waraan irra banam kan ofirraa ittisuuf yookaan mootummaa Itoophiyaa tiiwwallolee qawween fonqolchuuf muratee hawsa dubbatee jira. Haalum kanaan jidduu isaanii lubbuun lammiilee nagaa baduu dubbata. Ardhaaf ammoo har'a xiyyeeffannee isaanii dhiyeessuu barbaan gaagam siyaasaa haa Oromiyaa kibbaa gujiif booran kee jiru. Dhimma kanaan wal qabatee gujii akkasumas booran keessatti lubbuun lammiilee nagaa deddeebiin torbaan achi sanan kan baay'inaan baduu jirti mootummaa Shanee namijjeessee jedha. Warri waraan bilisummaa Oromoo ejjecha kan keessa harkin qabnu hedduusaa mootummaatti fi raawwate maqaa keenya jijjiiruu jiraa jedhan. Dhimma kanarraa qulqulleeffachuuf waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbarraa ajajoota waraana lama waraan gujiitiif waraan boorana jechuun waraan gujiirraa cibraa oda adoodha. Ab Jimareeba dubbifna jirra akkasumas waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa cibraa soddon booroo irraa ab liban gurraacha dubbifna jirra. Warroota kan gaafilee gargara uummata Oromoo beekuu qaban gaafanne jirra. Ajaja waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa cibraa oda adoola gujii keechocho jechuu ab Jimareebaatiin itti xeeyyan akkanaan jalqabne. Jimareeba ajaja ittaanaa waraan bilisummaa Oromoo oda adoola nami jeeftanii jedhan gujii fixxanii jedhan. Tolchitanii waan akkana waraanni bilisummaa Oromoo sababa nama nagaa ajjeesuuf iyyuu qabu maanii fi kaayoon isaa saba uummata Oromoo kan waggaa jaarraa koolakka ol gaboome bilisa baasuun ala sababa inni nama nagaa ajjeesuuf ni qabu maanii fi kaayoo isaatii nuti kaayoo isaatii duwwaa sirnaan wal mormine sirnaan wal dhabne sirna irratti qabsaawaa jirra malee dhiikaa namaati karratti qabsoon yookaan gosa irratti kan qabsoon kanaaf waan akkanaa gochaa rakasaa akkana kana irraa waraana kenna. Ayyaab Jima waraana Abashaa sirna Abashaa waliin qabso godhuu jirraa jettan amma immoo namni bulchuu jiru Oromoo ta'uu dubbatama biyya amma Oromoodhaan biyya Abashaa jettanii yaaddan isaan. Yeroo Haayile Sillaaseen kufee safarii dantisaa wanni kolanii jennaan namni Oromoo wanni kolii jedhanii abdaa kolii jedhanii horii hedduu qalanii waa hedduu jedhaa turan shubbisaa turanii yeroo booda immoo safarii bantii hin du'ee aangoon deebitee ilmaan Abashaa harkatti deebitee kun immoo jalqabumayyuu ilmaan Abashaa karoorumaan itti qopheessite malee namni kun dhiiga Oromootti qabu. Kanaafuu abinyaaphaa jettanii amantan isaan. Nyaapa jennee amanna jechuudha maaliif gochaa isaanii kiyyuu waggaa 150 dura uummata Oromootti irraa raawwate ala uummata Oromoo irraa raawwate Itoophiyaa kanaaf kan keessatti maaliif harka muree harma muree adoonii kiyyuu dhiiran guddeen jechuudha. Ayyee warri mootummaa dhiyaatu warri gudeedayyuu isaniin jedhan warri gujijjeessuuf jiru isaniin jedhan waan akkanaa hojjettanii jirtanii Jimareebaa. Egaa keenuuti bari ilmaan abbaa gadaati ilmaan aadaa fi safuurra dhalattee aadaa fi safuun guddattee aadaa fi safuu uummata Oromoo deebisuuf deemna. Bilisummaa jechuun aadaa fi safuu uummata kanaati. Aadaa fi safuun uummata Oromooti maaliif qabsoon nuti godhaa jirru waan aadaa fi safuun uummata Oromoo gootii waan aadaa fi safuun uummata Oromoo hin goone hin gootu jechuudha. Na guddeettee tajaajila isaa baatu gabayaa guyyaa adii saafabaan magaalaa Faraansarii keessatti gabaa guyyaa gabaa buufattee nama torbaa ishee guddeessu uummata itti garagalee irraa buufatte tokko lama jenne waan barreessineef eenyu gudeeta kana eenyu raawwate. Raayyaa ittisa biyyaati. Amma dhiyoo tanayyuu ganda adaadii keessatti intala meeshaa saafayii adoola nama afuriin gudeeddee turte. Kanaafuu gudeeddaan aadaa fi uummata Oromootiin gowwaadha waan ta'eef hojii kennan deematu. Maaliif nuti akka uummata Oromoo bilisoomsutti dubartiin dhalaan Oromoo waa nama qofa nu ta'a jechuudha. Bakka jeela nuti jirtu jirti. Tokko tuun obboleessi teenna tuun haadha teenna jechuudha. Warri mootummaa maaliif maqaa akkana isatti maxxansa? Akkamiin adoo waan isaaniin tolchin gize cufayyuu yeroo cufar deddeebanii isatti nam gudeet nam ijjees ma isaaniin jedhan. Kun immoo waan beekame waan duraan waan beekamaadha bari maaliif uummata kana afaan faajjisuudhaan tappeellaa kijibaa namatti
maxxansanii uummata kana yoo silaa uummanni kun dhiyeeffatu ta'e uummata dhiyeeffachiisuu barbaadanii jechuudha. Mootummaan gabroomsataa yeroo inni dhugaatti dhufu sekendiin inni itti dhugaatti dhufu yeroo inni itti waan dhugaa hojjetu takka illee ni jiru waan kijibaa sobaan jiraata sobarra jiraata sobaan jiraata kijibaan jiraata. Ayyee dhiyoo tana godin Gujii keessatti goora doolarra yooleen riippoortii gabaasni hojjan irratti gumeel dalloolee irra lama asillee lama adoolirraa namoota uummata nagaa ajjeesuu uummatni itti warra mootummaatti ajjeesedha warri ajjeesan sun isa waliin wal qunnamtii qabaadhan wal qunnamtii qabdu warri sun. Asoo warra kanan godin durayyuu bobbaa amma bultii torba keessatti fashassinee turre torbaan lama shira xaxaa turte jechuudha godinatti caffee haga federaalatti shira xaxaa turte naanii fi waraana keenya cabsuudhaaf yookiin nuti duultee wanni nu godhuudhaaf yaalaa turte jechuudha. Kana keessa wani isin qindeessite warri gariin maasaas guruppii abiyyi kun wani isin lafa kanani gandarraa nami kudhan yoo akkan xiqqaate kudhan akkasuma murteessanii jechuudha. Durattiyyuu kana raawwatte kama achitti walgahii isaanii irratti turtee gadiin baate raawwatte jechuudha. Maali aanaa gumee dallootti nama lama ajjeette aanaa gorodoolaatti nama lama ajjeette godina booranaa keessatti ganda madarii ganda halluu keessatti nama lama ajjeette kun hojii isaanii beekamaadha jechuudha. Kana qofaan madiraa qollee keessaan ba'an nama isaan akkasitti ta'e namni daati gadi buuranii hidhamaa akkasitti ajjeessanii durra namaan immoo bakka buutee dhaabamni jiran amma warra hidhamaa kan biraa fuudhanii fidanii hojii mootummaati kana beekin nam wanni dhiiraaf dhalaan namni wafeeku namni wabbeessite hunda addunyaa fayyuu hin beekaati. Ayyee mee namoota ajjeesan sun wal qunnamtii hin qabnu jettani ta'e. Oromummaa isaatiin du'aa jira fadhe uummanni keenya amma fakkeenyaaf yoo fudhanne ijoolleen godina booranaa ganda halluu sun keessatti matte mooyyeen irraa boontaa feetee yaa'aa jirti waggaa arfan tan akkasumatti karaa irratti mataa turte ijoolleen tuni dhagaa gandaatiin mataa turte poolisiidhaan mataa turte raayyaa biyyaatiin mataa turte beekamaadha. Iyyuu fi rakkoo fi kana gooti jechuudha meeshaan ijoolleen kasiitii muti kinaayinni kana gooti jechuudha. Lafa obaasitti du'aa ture uummanni gabaa keessatti du'aa ture araara gabaa irratti du'aa ture horii keessatti du'aa oorruu keessatti du'aa ture beekamaadha. Wabana tikiraayillee godhaa jirtu kana uummata keenya irra godhaa turte waggaa arfan kana jechuudha. Mana hidhaa keessa guutee isaati wallagga akkasitti jirti giddugala akkasitti jirti gololii orbaa hunda keessa. Jaarolee Gujii Ajaa Waaccuufaa isan tijjeeseedhaan irra deddeebi'anii dubbatan kanaafuu harmirran maal jetta? Nama akkasii waan hin jennuuf hin qabne jaarsa Gujii nama siyaasallee wayyuu miidhuu hin dandeenye waan nuti jeesuu dandeenyu jennuuf hin jirtu sababa waraanni keenya jeesuuf hin jirtu. Ayyee dhiyootaan ani fi isaan tijjeese fakkeenyaaf yoo fudhanne damee bulchiinsa nagaa keessa namni jettu gooroo baallii namni jedhamu aanaa gooroo doolaa keessa damee bulchiinsa nagaa irra hojjeta inni qindeessee eenyuun qindeesse nageessaa ottoo fa'aan kana qindeessanii jechuudha. Kana qindeessanii jaarsaa kan meeshaa fudhatee baadiyyaa waraana kanatti eegsisanii ijjeessisanii jechuudha. Maaliif jaarsi sun achiin biyya eenyumaa irratti. Jettan isaaniin jedhan kan tokkollee keessaa yoo harka qabaatan nutti himame. Waan isin beektan yoo gurra uummataa ga'uu fi nu gaafattan malee waraanni bilisummaa Oromoo nama ni ijjeessu jechuudha. Nama silaa ijjeessu marsa sadii afur dhiisi yoo jedheen ana nama ni ijjeessu jechuudha keenya. Maaliif beekamaadha uummata keenya keessa seentee gaafachuu dandeessa. Waraanni bilisummaa Oromoo nama ni ijjeessu. Iddilaa nama ni ijjeessu jechuudha. Namni raayyaa ittisa biyyaa kan waliin laluu barii nama rasaasaan ta'e nama Mahammad eenyu jedhamu Mahammad Ahmad jedhamu ka dhalataayyuu haadammaa ta'e madeessinee qabnee fayyinee biyya argachiine gaafachuu dandeessa. Lola gaafa adaadii bara waggaa lama duraa akkasitti achiin jechuudha. Fakkeenyaaf lola kana akkasiin nuti qaqqine jechuudha. Kan madeessin shufeerii dabalatee qabnee barsiifnee deebinee lola naannoo jiddoolaatti ta'e shufeerota lama kan dhalootaan amaaraa tokkochi dhalootaan amaara afaan leenjee kanaayyuu gaafachuu dandeessa nageellee jira. Maaliif wanni hoteelayyuu sakileet hojjeta makiina warra nyaataa kan gunnee isaan immoo torbaan lama barsiisee deebinee gara maatii isaaniitti nagaan gadhiisee. Mee gaafii gabaabduu san gaafadha. Waraani keessan ijoollee shanan faayidaa hin qabne ta'uu hin dandeenye ta'uu hin qabne tashifta saniin jedhan mootummaa Itoophiyaa waliin wal loluuf akkam humna gam qabdan. Nuti mootummaa garee maafiyaa gurguddaatti qolleen biyyi kana humna isaan dura dhaabbannu hedduu ga'umsaaf dandeetti itti qabna hedduu qabna jechuudha. Maaliif waraanni bilisummaa Oromoo akka nama
mootummaan kun yeroo gaafa karaa kuma lamaa fi kudhanii torba gisee lola nurra labsu waraanni Awaash Arbaa ka'ee godinaa kanaa seene godinaa keenya Gujii Lixaatii fi godina Booranaa seene shanii nama lamaa sadiitii ka beenyaa taa'oo mootummaa qabutti ala jiraati warra kana qaqqabaa Gujii sadii afur keessatti qaqqabaati sixaatii galchaa gara misoomaatti deebi'aa jiraa turan jechuudha. Gaafa san garuu waraanni keenya qabatamatti ofittisuu waraanni danda'u qonnaa Gujii lamaaniitii fi godina Booranaatii fi Wallagga sadan jira jechuudha. Haganuma jechuudha. Kanaafuu yeroo ammaa kana immoo goloolee hunda keessa daandii lafaatu waraanni bilisummaa Oromoo rasaasa baay'ee hin jiru jechuudha. Inumaayyuu bakka dubbataa jirtu kan shaggar keessa dhugaasaa jira. Masaraa mootummaa keessa jira. Finfinnee galee jira. Laga gaafa laga daadhiitti dhugaasaa jira. Kanaaf kudhanirra kumaatamaan baay'anne kumaatarra kumiikitti lallunaa jirra. Injifannee jira xumuratti hin goone malee haga mootummaa tokko waraanni tokko itti injifatu injifannee jira. Lola amma yeroo ammaa kana keessatti ijjee tokko ati lola intarnaashinaala lolaa jira jechuudha. Namaayyuu hubannoo dhabii isaanii tarimmoo jallattii isaanii kaayoo kana dura dhaabbatanne dhawaa ta'anii atileetii sammuu qaalummaa isaa kan keessa direct goone sammuu oromummaa itti gachiisaa barsiinee itti gachiisaa sagantaa keenya fudhachiisaa biyyaa lafa nuti namanii jennu. namni sani jeeftamee gareen isanii yoo argitan fixan garee akkam. Namni nuti ajjeedu nama qawwee qabatee akka keenya kallattumaani lolaaf nutti dhufa jechuudha. Kun maaliif qawwee dhufte waan ta'eef lubbuurraan dhufte waan ta'eef kaan ajjeesaa jechuudha. Kan namni nuti ajjeenu kana jechuudha. Nama nagaa nama akka duwwaa wallaalullee wanti dhabaaniif jallatullee keessattuu nama Oromoo ta'e jallatullee wallaalullee yookaan fakkeenyaaf duullee jiraatu yoo ta'ellee du'a jiraafatti irraa dhalata waan ta'eef nuti akkasitti gudeessa isaa du'aa kan keessa fa'aa jiraan dhalachuu danda'a waan ta'eef inni barsiifanna dhawaa suuta barsiifanna malee nuti nama Garee tanaan walquu qabdu fakkeenyaaf garee liiban keechechoo ta Booronaatiif ta Gujii walquu qabdi. Waraanni bilisummaa Oromoo tokko jala jira, hoogganaa tokko jala jira. Fiingee takkaan socho'aa jechuudha. Fiingee takkaan ajaja tokko qajeelfama tokkoon socho'aa jechuudha. Kibbaa kaaba yaabari alaaf keessaa tokko hooggansa tokko jala jira. Kan maqaa isaati gaafatte irraa odaa doodha. Irraa Soddomboroo. Dhugaa. Kun maaliif seenaa uummata Oromooti. Seenaa uummata Oromooti. Seenaa uummata keenyaati. Maqaan akkasii moggaafanne malee wanni nuti naannoo moggaafanne tokkollee hin jiru. Warri mootummaa keessa warri isa waliin hojjetu jiraadhani namoota hedduun daraaramuu dhageen. Mootummaa keessa nama qabdu. Nuti mootummaa keessa nama qabaachuun masaraa mootummaa keessa jiru nama qabna. Nama Abiyyi waliin ta'u sadi keessaa tokko kenna. Kanaafuu nama gaatamna jechuudha. Caasaa mootummaa keessatti. Caasaa guddaa qabna. Caasaa bal'aa bilisummaa keessaa qabna. Dhiyoota waraanni bilisummaa Oromoo karaa oda tarbiitiin ibsu baasee jira. Ibsisuun keessatti mootummaan biyyi bulchuu waraan dhiisee waraan bilisummaa Oromoo waliin karaa nagaatiin akka mari'atu. Ibsisuun kun qabda. Ibsa kana dhagee jira. Karaa kallattii seera qabeessaatiin yoo dhaga'u baadhallee karaa miidiyaa garaagaraatiin karaa odeeffannoo afaaniitiin dhaga'aa jira. Kuni nuti hooggana qabnaa, duree kenna qabnaa, hooggana kenna qabnaa, qaama ajaja olaanaa wooboo qabnaa. Kallattii kanaanii yoo nu qofaa dubbii kun dhugaadha sirriidha jennee fudhannaa. Eeggataa jirra, caqasaa jirra. Kanaaf yoo nu ga'ee inni nu ga'e deebiitti kennuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu amma ibsa baa'oon baasuun keessatti waraanni dhaabate biyyittii iyya baddee wal mari'annuuti waan jedha baa'oon kaase. Yoo waraanni mootummaa qawwee dhaabee gaaffii san gaafatan sani deebise waraana mootummaa waliin teettanii mari'attanii karaa nagaa dhufuuf fedhii qabdu. Gaafiin jabbii bar gaafiin kennamu gaafiin deebi'uu qabu gaafiin ta'uu uummata Oromooti. Seetii iyyuu gaafiin qabu. Nuti maaliif gaafiin kun akka deebi'utti wantoota lubbuu kennaa ijoollee jechuudha. Malee gaafiin ta'uu uummata Oromooti. Yoo gaafiin uummata Oromooti deebi'e nuti nagaa hin jibbinu. Namni haga Oromoo nagaa jaalatu hin jiru. Maaliif Oromoon bari alaaf mana nagaa gaafata jechuudha. Alaa manni nagaa ka'a namni nagaa bineensa nagaa gaafata jechuudha.
namni bineensa iyyuu nagaa gaafatu namni bineensa iyyuu nagaa hafu nama nagaan dhoo nagaa fi hin jibbu kanaafuu karaa nagaati iyyuu deemee qabsoon addulismaa Oromoo keessaa jechuun karaa hidhannootti karaa nagaa illee barbaachisii banaadha. Kanaaf yoo dhugaan deebiin uummata keenyaa ta'e nuti wanni bofa abbootii waliin buliisa qorraa fi aduu beelaaf dheedu gammoojjii keessatti aduu watalamu roobaani wanni nuti filannuuf hin jirtu. Gaafiin uummata Oromoo deebinaan mirgi murteeffannaa uummata Oromoo kabajamnaan wanni nuti hin fudhanneef hin jirtu jechuudha. Siyaasa Itoophiyaa akkamitti ilaalti? Itoophiyaan balatsaguu jirti akka mootummaan jedhutti guddachuu jirti. Isaan odeeffannoon isaan qabdan miti akkam? Yoo odeeffannoo qabaachuu baannillee waan siyaasaa hojjaa jirra. Itti guuree taphataa hin jirru. Hojii siyaasaa irra jirra. Akka nama waan siyaasaa hojjetaa jirutti Itoophiyaan boolla keessaa baatee hin dandeenye keessaa itti fagaattee jirti jechuudha. Biyya itti lafuu qofa nu gaafata jechuudha. Duutee dhidhiitataa jirti jechuudha. Dhidhiitati kun doonni qabbanaa'ee reeffa kana boolla keessatti fageessinee akka inni ta'aa joofne biyyatti lafuu qofa nu gaafata jechuudha. Nuti akkasii fudhataa jira. Itoophiyaan duutee boolla keessa dhidhiitataa jirti. Yoo dhidhiitata isiin qabbanoofte biyyatti lafuu nu gaafata. Biyyatti lafuu qofa hafe jechuudha. Ma biyya irra hartan Itoophiyaa seef godhuuf yaaluu malee san akka nam biyya qabsaa'u ma biyya itti hartan? Itoophiyaan diigamtu malee Itoophiyaan bari eelee uummata Oromoo irratti akaawame. Kanaafuu Itoophiyaa ijaaruu nuti dhiigaaf lafee keenyaan gaggabbaraa jiru Oromiyaa ijaaruu barbaannaa jechuudha. Uummata Oromoo bilisoomsuu barbaanna Oromiyaa ijaaruu barbaanna. Itoophiyaan diigamtu malee Itoophiyaan boolla hawaasa isii keessa achi fagaattu malee Riippaabilika Oromiyaan hin ijaaramtu. Akkasitti amannaa nuti. Isaniif kaafaa wabaa'ooni ibsi wal birbaasuun waliin hojjettanii isaniin jedhan abaa'oo Finfinnee jirtu. Addi bilisummaa Oromootiin quba wal qabdu. Nama uummanni Oromoo gabrummaa jala jira. Gabrummaan miidhamaa jira. Gabrummaan du'a ajjeefamaa keessa isaa bukkaa jira jedhee amane gabrummaa jala ni jira. Jedhee itti amane hunda waliin hojjennaa jechuudha. Isan shanee maqaan keessaneen. Shanee kana duma garuma keessatti Oromarraa dhageessatti akkanatti fakkaata. Nuti bu'uureffama keenyarraa jalqabiitii waraana bilisummaa Oromooti. Kaleellee waraana bilisummaa Oromooti. Arrallee waraana bilisummaa Oromooti. Hanga Oromiyaan bilisoomtutti waraana bilisummaa Oromooti. Warruma tappeellaa kijibaa namatti maxxansan kan kijibaa hafuura kijibaa baafatan kijibaan jiraatanuttu kana jedha malee shane wanni jedhama sun shane gara kan shane jedhanis hin beekne. Ayyee ajaja waraan bilisummaa Oromoo Koonyaa Gujii Abdii Mareebaa waan si gaafachuuf waan natti himteef ulfaadhu galatoom. Ayyaana ta'e galatoom. Ayyee ajaja waraana kattaa nutiin jalqabnaa ajaja waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti Cibraa Soddombooroo Abliiwwan Gurraachaa dabarra. Abliiwwan Gurraachaa waan irraaf labsii shororkeessummaa jedhanii waraanni isaanii farrajam kanaan wal qabateellee waan gaafan qabnaa achi dabarra. Abliiwwan Gurraachaa waraana keessan kagam liiban sochoo maan kee jirtan? Ugaarri jira mootummaa garboonfataa afaan qabuutu uummata Oromoo dur dhaabbatee qabsaa jiru uummata Oromoo saalaa jiru buqqisee Oromiyaa walaba ijaaruu fi qopheerra jiraa jechuudha. Ayyee waraani kun mootummaa garboonfata buqqisuuf hojjechuu jira. Mootummaan garboonfataan kun eenyuuf keessatti hammaata? Nu namaa miti kanuu buqqisuuf sochii godhaa jirru impaayirichaa malee kan dhaabbatee namniidhaa jiru nama osoo hin ta'inuu impaayirichaa jechuun impaayiricha. Yoo ta'an mootummaan qaam shane jedhamu warra mijjees warra saamu warri yakka namooma hojjate jedhee TPLF warra waggaa 27 bulchu waliin shororkeessa jedhee san farrajee jira oduu qabdu armirra yaade keessan maal? Waraana bilisummaa Oromoo addunyaan ni beektu. Waraana bilisummaa Oromoo akka inni shororkeessa hin ta'in akka inni mirga uummata Oromoo qopheessu hin ta'in uummata sablammootaaf inni dhaabbatee hin jiru namni hin jiru jechuudha. Shororkeessaan ammoo kan hawaasa nagaa miidhaa jiru kan hawaasa nagaa caccabsaa jiru kan uummattoota ollaatiin uummattoota ollaa gargara maqaa intaanet kaa'ee miidhaa jiru shororkeessaan beekamaadha mootummaa Itoophiyaa. Waraanni bilisummaa Oromoo
Amo kambun gabni dhaabbata malee shororkeessaa nuti jettu. Ani shororkeessa ta'ee tuuta addunyaan beekee jettu bira mootummaa garboonfata kanaa jettu. Maaliif shororkeessa jettanii mootummaan gochi shororkeessummaa maal hojjetu mootummaan Itoophiyaa? Hawaasni tokko fakkeenya waraana bilisummaa Oromoo ta'ee jedhe mootummaa kan jibbeetiin ta'ee fakkiyyaaf nakkaan babbeetiin ta'ee taphatiyya. Annam tokkotti hawaasa miiliyoona 40 keessa fakkeenya maatii nam fuqanii fuqan isheen oole keessa nam tokko bayyoo ta'ee hawaasni keenya namni 20 gadi mootummaa sun jira. Ammoo mootummaa tokko sabab maqaa biyya tokko taati mootummichi tuni jala gooree kaan ajjeesaa jira. Kaamani kaatti gooreetiin halkan namni ajjeesaa jira. Halkan darbaa jira. Deebii darbuu jira. Guyyaa gochuu jira. Inni magartanii jechuudha. Asdeebisi tarkaanfiilee gargaraa yeroo waraana bilisummaa Oromoo irra fudhatee jedhu inni deebisee hawaasa nagaa irratti tarkaanfii fudhachuu. Asdeebisi ammoo hawaasa naannoo ni jira. Irra buqqisee keessa tokko watti qabee nyaata dhugaatii dhowwatee miidhaa jiraa jechuun ifa. Kanaaf shororkeessa ta'ee mootummoota ta'e shifta ta'eetiin maqaa waraana bilisummaa Oromoo fakkeenya waraana bilisummaa Oromoo fakkaate mootummaan tokkiin gosa waraanni qabaatee ishee dandeetti qabaateetiin jennu dur dhaabbachuu danda'a jechuudha. Namni dur dhaabbateetiin jettu lakkasiisu martaan maqaa artifishaalii uffatee halkanee hawaasa nagaa deemeetiin hidhaa jiraa jechuudha. Ayyaab liban gurraacha ajiza waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibba hagam liibani cibra soddon booro mee harmirratti mootummaan Itoophiyaa guyyoota 15 keessatti san qulqulleessaa jedhe jira waraani keessan ka Wallagga jiru qulqullaa'ee jira maal kee jirtani? Waraan bilisummaa Oromoo qulqulleessu jechuun uummata Oromoo qulqulleessu jechuudha. Yoo uummata Oromoo additanii qulqulleessu jedhe waraan bilisummaa Oromoo qulqulleessuu danda'a. Kanaan achitti ammoo waraan bilisummaa Oromoo qulqulleessu jechuudha. Eeddoo kaleessu inni qabatee irra jechuudha jedhe namatti fudhatan irra buqqisee lakki hin jirre guyyaa tarkaanfii nu fudhanna binna jeesaa jechuudha waan isa hojjennu waan ta'e. Ayyaab liban gurraacha dabalataan atam ajaja waraan bilisummaa Oromoo hagama kibba Oromiyaa keessatti ammoo cibra soddon booro liiban gam boorana kee chochootan haal sun keessatti laf sun keessatti adeemsi keessa maal fakkaata laf qabattammoo keessa san baasuu jiran. Qabanneetiin jirra asirraa tarkaanfii nu fudhannu guyyaani iddoo mootummichi qabateetiin jirirra buqqisaatiin jirra buqqisaatiin jirra malee wanti inni irra nu baasetiin jirtu yoo hawaasichuma nagaa tokkotti guuree qaamii dhannoo hin qabne fakkeenya milishaa kan meeshaa irraa bilisa kana barroota hin qabne tokkotti guuree mootan duula jedheetiin iddoo tokkotti qabee kaan biittachaa jira. Kufi ammoo bira gar magaalaa qofaatti jira jechuudha. Kanaafuu lafa hedduu qabattanii jirtan jechuu gam liibanii. Ana kumii hojjennu haala liiban nageenya keessan lolaa jirraa jechuudha. Biltsiginnaan dhiyoo tanaa qurxummii fixuuf galaan gogsuudha adana jetti qabatanii ba'anii jiran. Gogsaa jirra malee galaana eenyumti illee gogsuu hin danda'u jechuudha. Namni galaan gogsaa jedhe kan qurxummichi galaan keessa jira fixaa jedheetiin jedhe namnaasa guureetiin argitan irra hin balleessaa jedheetiin jechuudha. Maasi guurteetiin argitan irra balleessuu hin danda'ama. Kanaafuu maasi guureen hin balleessan an jedhe guuruu hin danda'u balleessuu hin danda'u qurxummichaaf galaanichi wal qabatanii tarkaanfiin isaanii fuulduratti socho'aa jira jechuudha. Uummati Oromoo guutumaan waliin jira abdiitti qabdanii sana akkasii yaaddanii. Biqiltootaan alatti hawaasa Oromoo guutuutti waliin jirra. Hawaasa Oromoo qoftee miti hawaasa ollaa hunda waliin jirra jechuudha. Rakkoo siyaasaaf diinagdee Itoophiyaa raasuu jirtu kanaaf furmaatii qabxii wayii dhiyeessee jira beektaa waraanni bilisummaa Oromoo ibsi baaseen argittaat hin deemnu. Mootummaan Itoophiyaa ammoo san qulqulleessin jedhee ibsi baasuun dide jedha. Kanaafuu mootummaa Itoophiyaa san qulqulleessuuf jiru kana ofirra ittisuuf ofirra qolachuuf qophii jirtu humni qabdu. Qophii qabnas amaleetti qabnas buqqisuufis wanti nu barbaachisu hunda guutanneetiin qophii jirra jechuudha. Ayyeme amma waliigalaatti gaafiin isan qabdan maal yoo maal guutaman fa mootummaa kan waliin teenne mari'achuuf karoor qabdan yoo maal faan taan warra waliin mari'achuuf yaada qabdan jettanii yaaddan. Ani am fakkeenya kaamsa bakka badee
Kami kan garaa dhaabbatu ta'e inni garaa sani sabaaf dursabeesse mootummicha amma mootummicha biyyitti dhaabbatu hin ta'e mootummaa inni sultaa kan ta'e isaatu dhaabbatu haa ta'eef garee hattoota ta'anii fi garee shiftoota ta'an of jala hammate warroota ta'anitti irra qophaa'anii kanneen akkana kan of jala hammateetini ta'anii irri jiranii ajjeecha dhuguuqa sanyii irri jiranii malee qaama akka qaan biyyichi tokko akka qabutti namni wajjin mari'ataaf yookaan karoora waliin baafatee sagantaa jirwaatti qabate akkaataa tokko waliin socho'uu miti jechuudha. Maal jennaan fakkeenya dhiifataan miidiyaan addunyaa hundayyuu argaa jirta sooshaal miidiyaa irratti kan keessatti fakkeenya qaamni hoogganti dhaabbatatti kaleessa kara nagaatiin jaaldaawwiti ibsafaani biyyitti seenanii turan. Fakkeenyatti yeroo kara nagaatiin biyyitti warri seeneetu ture haalin hawaasa dubbisu warri hawaasa keessa isaan fursan keessatti hawaasni hamila guutuu filachuudhaan jaala warra kan hawaasni kan irraa ta'e inaasummaa warra dhagahamuudhaan takka gara akka warra amma yoo ta'e jedhe miidhaa gargaara irra beekee amma irratti kan jedhamu tarkaanfiin gargaraa akka waraan bilisummaa oromoo irra fudhatanii uummattoota dhaabatanii achi buutanii maalitti seenanii dookumeenti saamanii qabeenya achi keessatti saamanii gosoota gargaraa saamanii hin jedhan. Fakkeenya qaamni kuniyyuu qaama siyaasa ta'eetu qaama siyaasa kan socho'uu jiru. Mari'achuu danda'e qaama hojii tasgabbaa'ee qaama hojii adeemuu danda'eetu jedhe nuti qaama yaa'an dandeessuu dandeenya jechuudha. Ammoo qaamni qaama odeessa homaasa kan qabne kan isa waliin jira abbaa qabeessa deemeetu jedhe akkamitti wajjin mari'a. Ammoo mootummaan kun gala isa waliin mari'an hatee musaniin jedhu mootummaa kan waliin mari'atan moo shakkii qabdan? Mootummaa kanatti waliin qabu marii abbaan qabu alatti hangafti jaan jechuu barbaadu. Maal jennaan dhiibbeen beekuu jira, ajjeesuu jira, miidhuu jira. Qaamee abbaan karaa nagaa kunis wajjin mari'annaa akkana socho'uu qabnaa akkana socho'uu jirra qabnaa jedhu bakka abaatanii bakka uumaadhaan asuma jiraa jechuudha. Wajjin mari'achuu barbaadee hin jedhe qaasa wajjin mari'ata. Kanaafuu mootummaa kana guutuma guutuutti irreen hin dabsannaa immoonaa hin qabannaa jettanii loluu jirtan amma al deemuu jirtan kana mootummaa kana hin kuffuun abdii jedhu qabdu. Bintaayi Itoophiyaa abbaan qabeetiin cabsine akka Oromoo warabaa ijaarratti guutuu irra qabnaa jecha waaqni hojii dhaabanne. Armaan durallee si dubbisee jira hin beektaa qaabatti namni nagaa jidduu teessantu dhumachuu jira jedhan uumati nagaa ilmi hiyyeessaa xiqqaa guddaa fixxan isan hin jedhan uummati nagaa jeeftanii jirtu abbiliidhan. Ergaa kan sooshaal miidiyaalee guyyaa guyyaan qilleensa hojjaa jirru deebii keessatti dandeessu. Itti dabalee ammoo deebii lammaffaa keessatti fi ergaa hawaasni nagaa ijjeessan akkan goota yoo jedhan hawaasni keenya guyyuun tokko waraab bilisummaa Oromoo ta'ee jedhamiidhaatti nagaa hin jira hin jiru jechuudha. Kanaafuu ni arganii fakkeenya mootummaa namni wajjin tokko waan baay'ee waliin gochuu danda'a. Nuti mootummaa kanaa qabaachuu fi waan hin jennee jechuudha. Wanni nuti dubbatu waan hojjetu waan inni hojjetu guyyaa guyyaan qilleensa roochaa jirra. Qaamni inni ajjeese qaamni inni gubee qaamni inni ta'an guyyaa miidiyaa hojjechaa jirra. Namni inni agarreen tokko. Qaama warraatu kan mana loltee tabboo jireetu hin jenne qaamni maal goona qaamni hin galchaatu jirra jechuudha. Ayyaa biliban gurraacha fakkeenyi sii kenna nama akka jaarso alaqe guyyoo mucaadhaan mucaa yeroo baay'ee koominikeeshinii yeroo itti feesbuuk irratti isan arrabsaa wal arrabsa turtan mucaa sun ammoo qaamni keessan ijjeesuu dhiyootan fuul miidiyaa hawaasa karaa gargaraatiin ibsaa turtan isan tijjeese namsun. Qaamni tarkaanfii hawaasa irratti qofa'u qaamni mootummaa kana haala mijeessu intaanichi kan tiksuute. Guyyaan hawaasni kana kan miidhaa jiru guyyaan akka bilisummaa Oromoo qabamsiisuu fi geessuun jiru dursee nutis ni qabamsiisna ni gorsina gorsaan boodatti gorsi gidduun hundi tokko jedhan kanti erga ni gorsamee karaa gargaraatiin akeekkachiisne
Ayyaabni dakko waliigalaatti yoo tan ammoo yeroo baay'ee deebii arguu jiru erga arguu jirtan Facebook irratti ammaan achi obsiin qabnu warniin gargaroo barreessitinin in agarra uumati ammoo hoomiin kaatullee ni jirti namna gaa jidduu jira jedhan me addunuu baasaa eenyu qaamii isan dur dhaabbata kaasayyoo agartan ijjeeftan addunuu baasaa eenyu fakkaatu nutti hima. Kaabinoota godinaatiif kaabinoota aanaa aduu sadarkaa dandaatti qaamotaa kunini qaama hawaasaaf hojjetu osoo hin ta'in qaama mootummaa akka deebi'uu jechuudha. Fakkeenyi hawaasni seenni hawaasa cunqurfama jalatti waggaa hedduu cunqurfamee jiru yoo ta'u ammoo mootummichi qaamni mootummaa Itoophiyaa kan deebisaa jiru qaama bantaa Gaafiif deebiin ajajoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba lamaan jechuun Cibraa Soddon Booroo Booran Keechochoo Cibraa Odaa Adoola Gujii Keechochoo Abliban Gurraacha akkasumas Abji Mareebaa waliin goon kan fakkaatu waan daawwattaniif galata qabdu. Dhimma waraana bilisummaa Oromoo kanaan wal qabate wantoota mootummaa yeroo duddu isaan argannee dhiyeessuuf yaalii gurguddaa godhaa jirra gam mootummaa irraa waan dubbachuu barbaadan kamuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irra dhufanii dubbachuuf dirreen keen banaa yaad gam lamaanii keessummeessuun dhuga Oromootiif qabsoomna. Qophiin dhaddachi dubbii har'a kan fakkaatu waan nu daawwattaniif galata qabdu. Anguyyoo Waaroo Abba Jirmaatii